Ashamaar kafuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaal ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtattis na qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa kan nagaan na bira jiru akka isin bira jiru abdii waan hin qabuuf yeroo baay'ee nagaa koo dursa. Har'allee koomentii irratti waa'ee hojii ijoolleen nagaafattan jirtanii wantoota adda addaa keessattuu waa'ee kireemii sakaanan biyya ormaan fixee ani salaarjii hin qabaa. Footoo isaan maxxansii warinaan jettan jirtanii isiniin jechuun jaaladha. Hunda isaatu deebii isiniifan deebisa keessattuu waa'ee hojiitii irratti waa'ee biirratti qarshii akka kanaan baadhee jira. Akkuma kanaan dura baratamee ijoolleen bakkoota adda addaatti nagaafachaa jiran ammallee nagaafachaa jiru jechuudha. Kun baay'ee gaariidha. Kakaa'umsa informaashinii akkanaa hojiidhaaf qabachuun baay'ee tokko gaariidha, murteessaadha. Kanarratti illee gammadee tan deebii deebisa jechuudha. Kun jireenyadha waan ta'eef namni odoon hojjetin hin jiraatu. Odoon nyaatin hin jiraatu waan ta'eef nyaattu hojjetta hojjettu immoo argattaa jechuudha. Kanaafidha isiniin jechuu jaaladha. Laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaanaala keenya faaroota tanuu irrattan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya taachuun gaman affeerraa kooti isiniin jedha. Egaa ka na jajjabeessa obboleettii keessaniidha asumaanii an akka namaa haga kana nagalchaa akkas naa godhaa maaluu naa godhaan jiru. Gammaddanii jaalattanii na hordoftan waan ta'eef jechuudha. Kabajamaa isiniin jedha naamussaanan kabajaa isinii qabu isinii ibsa. Egaa ka dursa kanan boodaa kennuufillee waa'ee nyaata irratti obboleettiin tokko maallaan jette ani mana nyaatan banadhaafanii qarshii miliyoona tokkoon harka keessaa qabaa. Mana nyaataa akkamii odoon banee gaariidha. Akkasumattis immoo eessatti odoon hojjedhee gaariidha waan jedhudha jechuudha. Obboleettiin kun kan kaaste bal'inaan koomentiin ishee jechuudha kan barreessite. Keessattuu qarshii ofiitillee qarshii qabdu wal qabsiistee dubbatte. Kun baay'ee tokko gaariidha. Yeroo kana keessa qarshii xiqqoo irra'u har'a qaala'iinsi jireenyaa ni dubbatamaa birrii xiqqoon taaksiidhaaf waggaa olii gasochaan 200-300 taaksiidhaa baasanii galanii irratti. Isuma immoo 300 saninuu hojii xiqqishuu odoon tuffatiin hojjetanii jalqaban jedhee yeroo duraanii waa'ee hojii irratti dubbachaan ture. Keessa ofii kiyyaafillee argisiisaa jechuudha. Amman ani bakka ofii kiyyaaf dadhabnaan ni hoon jedhu ani da'iisaa jala gaheetti miti ganaadha. Jiraa mitiree namni dhukkubsachuu jechuun keessattuu namni xaaru namni hojjetu gaafa garaa daa'imti taa'uu jalqabee baay'ee ittiin rakkata. Ergaachi siqee dhiisa malee jechuudha. Amala akkasiiti. Keessattuu warri akka xaarii guddistan tarii wajjin rakkachuu amala dubartoota bichaa hundaallee ta'ee anumarra ta'ee immoo jedhanii baay'ee ittiin rakkadhe jechuudha. Galata waaqayyoo garuu rakkina hoon jedhu waan akka dadhabsiisuu waan akka deddeebisuu waan akkasiitidha malee waan biraa galata waaqayyoo rabbiin koo galata argatu waan biraatti miti isiniin jechuun jaaladha. Kana tuttuqaan tuttuqe hojii fan tuqe kana yoon tuqu waan biraa keessa seenuu osoo hin ta'inii hojiin kaleessa hojjedhu sanii amma dhaabiyanii. Maaliif akka kootitti namni tarii naa hojjechuu dhabuu danda'a. Beektu abbaan manaa koo mana ooluu hojii oolaa. Gizuma nuufuu kennee wajjin teenyee haasofnee yaada keenya sheerii wal goonu yookaan torbanitti guyyaa tokko yookaan 15 guyyaa tokko guyyaa akkasii arganneetidha jechuudha. Yaada keenya sheerii kan walii goonu. Maaliif gizeen hojjetanillee ammaadha. Gizeen fiiganillee ammaadha. Yeroo namarraa bareeddullee ammaadha waan ta'eef jechuudha. Kanaafuyyuu haga kana qabaattee dhiisittii jechuufan warroonni qarshii guddaa harkaa qabaatanii qaala'iinsa jireenyaa jedhan. Birrii kana maalittan sochaasettanii mataan keessan isin dhukkubuufanii viidiyoo kiyya tanaan dura lukkuu isinitti argisiisen ture. Warii isinitti argisiisen ture. Warii sunis gizee du'emmooyyuu ani lukkuuttan irra fokosii godhe. Ammas immoo lukkuullee dhiisiyan. Sababbiin maaliin yoo jettanii na gaafattan lukkooleen kunuunsa barbaadu. Gadi jettaa bishaan buustaa kuusaa isaanii jalaa qaragdaa. Fooliin adda addaa tarii naaf hin tolu. Ani beektu warroonni maatii argattanii dhala argitanii jirtan foolii namaatu yeroo jibbitan ture. Fooliiwwan waan adda addaa bahuu dhiisati jechuudha. Kanaafuyyuu of hin caalle akkan galeen nan boqadhan jennee bashannanan deeman jennee wakiin deeman jennee akka argitanii jirtan san akka baadiyyaatti shaashii kiyya hidhadhee tanan warii duuba deemaa ture jechuudha. Akkan galeenan viidiyoo kee deemtanii ilaaluu hin dandeessan. Galata waaqayyoo immoo amma manatti ol deebi'een rabbiin kan naa kenne wajjiniin manatti ol deebi'eetoo of laalaa jira jechuudha yeroo kanatti. Sababbiin isaa handaanqoon nama dhibuu jechuu dandeessan baay'ee nama dhibu. Kunuunsa baay'ee barbaadu handaanqoowwan jechuudha. Eegumsa baay'ee barbaadu.
Kanaafin isiniin jechuu jaaladha. Xaarachuun duraa wanis akkuma galeen odoon fiiguu baadhee amma tanaayyuu hagan dadhabutu tarii fiiguu hin danda'a jechuudha. Hojiidhaaf karoorfatanii galuun baay'ee tokko gaariidha. Komentii obboleettii kiyyaa kana waan natti toleefan wantoota baay'ee mataa tuttuqaatu jira. Warroon hubattan tanaan dura viidiyoowwan hojjechaa ture. Deemtanii ilaaluu hin dandeessan taa'ee jira. Woriin illee lukkuun illee misooma oddoo keessatti illee ilaaluu dandeessan jala deemtanii too yoon ashawaa haru argitanii jirtan. Yoon armaataa bukeessu argitanii jirtu. Ayyaantuu kaleessatii fi fuula har'aa wal bira qabdanii ilaaluu dandeessan. Akkan galeenan akka dubartii biyya Arabaa ta'eetii miti dhugaa armaataan haree argitanii jirtan dhugaa mana ijaaruu argitanii jirtan. Ani warroota qaansiraa hojjetu birrii tokko baasee hin binne ofii kiyyaafan hojjetu ogeessa mana hojjetu bicha ani armaata ofii kiyyaa ol baadhee bishaan ofii kiyyaa waraabeta wajjin hojjechaa ture jechuudha. Asiin immoo horii kiyya bobbaafachaa asiin daanqoo kiyya dhorukachaa jechuudha. Waan akkanaatidha jechuudha. Kanaan dabarsee gizee san of ilaalan jenne waanan karoorfadhe waanan qabuuf jechuudha. Akka baasee uffatan fide baasee bashannanan deemne baasee uffadhee zannaxuun deemne barbaachisu jechuu kootii miti. Garuu haalli nan irra jiru murteessadha. Bashannanuuf illee haadha ati irra jirtu murteessadha. Uffattee baatee zannat jechuuf haatee aarri ati irra jirtu murteessadha. Amma yeroo kanatti ofii kiyyaa kana yeroo kennu. Amma fakkeenyaaf gizee biyya Arabaatti galan baay'inaan yeroo ofii kennu miti. Anamma yeroo ofii kennu. Taa'ee amma ani yeroon ofii kiyyaa kennedha. Hoon barbaade nan deema viidiyoon waraabne malee uffadheen xilaa kiyya qabadhee yeroo gab jedhe wakii kiyya bahee shaayii bunnaa jedhee akkam fe'etti deebi'a. Viidiyoo garuu waraabu xiqqoo boqonnaa sammuu kiyyaan barbaade jaa ta'e fuyyoo jechuudha. Innis fuulduratti hin oolu. Ayyaantu ergamanatti ol deebitee mee tanaan dura waan akkasii turte galtee nama biyya Arabaatii galte dhiisii nama baadiyyaadhaa kara magaalaa dhufee hin fakkaanne akkanatti kana keessa turte. Amma mooyyuu akkamitti ofii yeroo kennitee akkatti kara bashannanaatti deebitee akkatti wakii gootii waan akkasiisan rabbiin wal bira nu haa jiraachisu itti deemne jechuudha fuulduratti. Walumaan arguuf deemaa irra. Maaliif yeroo ofii kennuun dirqamaadha. Gaafa dadhabdu yeroo ofii kennuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Isiniin jechuun jaaladha. Kana yoon dubbadhu maaliif ani jabdina kiyya himuu kootii miti. Ani dubartii adda isiniin ta'e jedheetoo of himuu kootii miti. Yoon kana jedhu waan hunduu yeroo qabaa murteeffattanii galtanii hojii irratti bobba'uun gaariidha. Gaafa tokko dadhabbiin nufti, gaafa tokko akkanumatti garaatti baachuun nufti, gaafa tokko teessanii daa'ima guddisuun hin jirti. Guyyaa sanii achi keessatti yoo harka keessanii qabaattan ofii keessanii iddoo ofii kennitu. Kan kiisii kee keessaa bahuu fi kan sitti kennamu garaagarummaa qaba waan ta'eef iyyuu isin jechuufan. Kana kaase malee jabina koo himaan jiru ani guyyaa gaafa tokko ani jabduudha waan akkanaati jedhee sammuu koo keessatti illee yaadeen beeku. Garuu akka dubartii kamuu akkuma nama kamiyyuu nama xaaree wayitti bahu jedhee nama amanu qofaadha malee jechuudha. Obboleettii koo ati waan barbaadde hojjechuu hin dandeessa. Miliyoona tokko dhiisitiin qarshii xiqqishuudhanii jechuu koo fedhe. Qarshii xiqqishuudhaan waan barbaadde hojjechuu ni dandeessa. Ati nama cimtuudha. Qarshii kana harka keetitti qabattee haga kana biyya Arabaa keessa teessee lakkaa'uun kee feetu waan gaarii baruu amma yeroo kana keessa dhugaa isa hoteela isa mana nyaataa mana shiroo rimilmixa waan akkasiisan amma namni dhiisee dhugaan isin jedha amma kan akka kaaffee bakka namni amma nyaataa miti kan barbaadu boqonnaa sammuu isaa haaromsu kaaffee amma fakkeenyaaf wantoonni xabas godhan bakki jiru hin jira. Buna nagaa fi makaatutu jira wantoonni adda addaa dhuganii jira wanta ho'aa wanta qorraa waan akkasiisan namni barandaa taa'ee waan akkasiisan amma boqonnaa sirriitti barbaada. Warra hojjetu haa ta'u nama karaa deemu haa ta'u yeroo waan taasifameefan magaalaa keessan oola waan ta'eefan magaalaa nan deema waan ta'e waan kanatti zibtii waan ergan biyya Arabaatii galee sammuu koo keessaa qabu waan akkasiisan irratti bobba'uu hin dandeessaati. Fakkeenyaaf amma magaalaan jiru keessatti amma iddoo wal gahaa jedhamu addababaayii jedhamutu iyyuu jira. Akka suuqii wayititti wanni irraa ayyamsiifatanii mana ta'ee hojjetamee kan kennameefitu jira jechuudha. Isa misraabeettitu iyyuu dhufee ajaa'iboota san bootaan kun taa'uu qaba jedhanii gibiratti gabbaranii murteessanii eebbisanii fi kennaniifitu jira. Amma naannoo sana odolatanii akka mana lamatu jira. Mana hin jedhamu ijaarameetidha. Bakka socho'uu kan danda'u baattamee kan deemudha jechuudha. Achitti amma nyaata biyya alaa kana muluutu laxafameetoo jira. Garuu karaarra bara addababaayidha namni yaa achitti namni buna inni dhugu makaatoo inni dhugu akkasuma xibsaa chiipsiiwwan kan
chicken nuggetii kan wantoota adda addaa hamburgerii kan karaa irraa achitti ni gurgurama. Namoonni maal godhu kana shagee galatuun jira. Taa'ee kan taazabee ilaale waan ta'eef jechuudha. Wantoota akkasii san amma namni birrii guddaa qabu hojjechuu hin danda'a. Ni hojjetama bakka wanni jiru bakka gabaan jiru bakka sochiin namaa jiru qilleensi ati hojjettullee akkasumatti jira. Inni sun immoo akka birrii obboleettiin keenya harka keessaa qabduu kana jechuudha. Hatamma hin qabda ganaas nama hojjechaa jirudha. Waan guddaa waan akka mana shiroo banisiin jechuu kootii miti kanan gorsu. Mana akka shiroo amma bakka namni dafqu waan jedhu warra humnaa hojjetan hojii humnaa hojjetan naannoo akkasitti guyyaa guyyaadhaan biddeen misaa yookaan immoo laaxxee ta'anii iraata warra nyaatu kana hoo ta'e malee gabaa ho'aan qabu. Warroonni amma mana shiroo minaamina kana gabaa ho'aan qabu. Qorraadha. Eessa jira bakka buna waan jedhu buna barandaa kanaa miti waan mataa isaa of danda'e. Buna waan jedhu buna jabanaatti miti. Aynata adda addaatiin buna bootaa ajajataniitu iyyuu jira jechuudha. Waan akkasii galtee qorattee teessee iddoo tokko shaayii ajajattee bakka kaaffee wayii baatee teessee ajajattee hin qoratta. Achiin booda hojiitti bobbaata jechuudha. Waan akkasiitan hojjedha yoo jetteetoo yaaddee warroonni keessattuu mana nyaataa jettanii abjuu akkasii qabdan qoraddaa. Bakka qilleensi guddaan jiru birrii guddaa baaftanii fakkeenyaaf manni kiraanillee waggaa tokko isin jechuu danda'u. Dallaala birrii guddaan kaffalamuu danda'a. Maaliif bakka qilleensi jiru dallaalli tolchee beeka waan ta'eef iyyuu jechuudha. Waan akkasiisa sarraatanyaa 2 sarraatanyaa 3 biratti bittanii mudhii keessan hidhattanii waan gaarii hawaasatti gaafa dhiyeessitan namni fayyaa ofiitii jecha waan qulqullummaa ni barbaada namni tolcheeto jechuudha. Kan amma yeroo baay'ee namni kara kaaffee nagaatitti fooqi irratti bakka manni boota mukeen qorra jiru warroonni hojii qabu amma ariifatanii dhaqu naannoo sana fayyaa barbaada namni birrii baasee mana yaalaa deemuun barbaadu namni waan fireeshii ta'e nyaatee fayyaa ofii eeggachuu barbaada. Buna fireeshii ta'e dhugee fayyaa ofii eeggachuu barbaada namoonni jechuudha. Kanaafuyyuu bunnu garaagarummaa qabaas ni jechuufani warroonni waan mana nyaatatti irratti